namni biraa hawaayee kanarratti gaafii qabdu yoo jiraattan anaafis haa ta'u hawaasaafis haa ta'u gaafadhaa gaafiin isin gaafattan akka ibsa hawaasa kanaaf gartee kan nu godha waan ta'eef gaafiis gaafadhaadha yaadoo qabaatanis kan naddaa. Anaa gaafii qabatan resiif hayyee gurbaa namaati jettu sun baatii meeqa hafeef biyya tana gadaan Khadiir dhumee miti gadaan isaa eegaluuf hamamta akkaatu hafee fi yoo ammaa osoo irra hin gahin kana khulnumudee gaafa irra geeffaa ganaa muxuqtaana jechuudha mee irra nu qottume galatoom Hamza Haji namaatu mana keessaa black na godhe black jala na baasi tofa. Tole anaa wayin dubbachuu barbaada. Abbaan abbootiin gadaa tagaafa yaada faallaatu kantiiba irratti kanname jaame gadi baatee permudaa tiringilii sinaa godhu nuun jette suni nutilee negas ni callifnee maaliif dhimma kanarratti callisanii moo nama dhaqee ittiin himuutu dhabame moo maaliif dhimma dhiiga obboleettii teenyaa san jala bu'anii gaafatanii akka heeraaf seera gadaatti yookaan akka seeraaf heera saboota biraa waliin abbootiin gadaa Oromoo qabdutti hin gaafatin hin qoratin dhiiga san faanaan dhawiin callifamuudhaan bira dabrame. Nama jechaan tuqame jaameefuu akkasitti akka dubbatame lubbuu intala garaa qabdu tadaa'imaa wajji lubbuun isii dabarteetu maaliif callifamtee gaafiin jiru silaa isaan harkannee isaan gaafannaa ture jirraa akkasillee hin qabnu kanumaan jechuu barbaada. Manni niitoorkiin qaqqabaatti jira hundi keessan koppiliin taaptaap godha. Murtii if guddisa haati yoo hin guddisne barsilaa anaafee tolchinaa taa'u qabna warra taaptaap godhaniif ati xiqqaattee jirtan meeti modereetarri keetillee naa godhuu didee jira taa'imestuu godhuun dadhabe. Moditara guutuun si kannee bar. Addoon dhumbe hoatu. Nama gari shabakaa gari dalagu nu malee. Okay. Ta'u mala murtii atummaan taa'imestuu godhi tolchinaa nu kaa'e. Ayyee gaafii biraa ammallee namni biraa haa qabdanis gaafii gaafadha waa'ee kanaa wajji wal qabate. Muut gootee jirta. Meetirra jirta deenaa. Warri gaafatan takka warri yaada kannattan wal dura bu'aadhaa namoota hedduu tajaajila agartee carraan uffanni jee rakkachaa jira haaseenanii gaafatanii gaafii namni gaafatu akka gartee rakkoo tanaaf gurri keenya kar tokko deebi'uu nu goote waan ta'eef. Dhiifama olis hin deebisa murtiin booda. Asirra namni biraan jiru kan gaafachuu barbaadu. Osuma beeytaniitillee taatu. Meenyu respect mee hottu ol seenii hangasuu tanumaan deebisaayyee. Ka itti fufaayyee niin deebi'aatti ka jeen dhufa. Geenye. Maal jette bar salaateen dhufe jidduun dhiifama hojii. Black nama mana keessaa na godhe itti narraa jiru. Black jala na baasiin siin jee. Okay. Baasa. Galatoomaa ulfaadha fayyaadee. Ayyee itti fufaayyee diinaa ol qiyyanii deebi'a inshaallah. Ayyeen turin. Respect gaafadhu waan gaafachuu feete murtii na guddise. Ayyee galatoomaadha. Carraan kan namu kiyyaaf hedduu galatoomaadha. Hedduun isin jaalladha hedduu isin kabaja. Diinaa olis ta'u murtii guutuu Hamzaa hundi keessanuu wanti isin sagalee magaalaa Direedawaa keessatti ammarraa eegaltanii kan nuti jirtan hedduu bareedaadha. Garuu wanti ifa tahuu qabu jee kan akka nama tokkotti dubbachuu fedhu warreewwan feemasa Direedawaa jettanii reefuun taanaas maqaa kaastan xiqqoo mucaan na dura dubbate san naaftee jira beeta isuma deeggaruu fi akkuma beekamutti egaa feemosonni Direedawaadhaa warri jaamu reefuun taana mucaan afaan Somaaleen hin danda'ati sheera guddaa tokko jiraa jee sirriidha wallaahi maaliif jennaan feemasootuma Direedawaa tana guutuu maqaa kaasuun fedhu isinuu ni beektanii tokko tokkotti baandargiraawundii isaanii eenyu isaan akka ta'anii fi saba kam akka ta'an qorachuun dirqama abbummaati. Maaliif jennaan warroottan sheera yaadu guddaan isaan ijee waan yaaduuf tokko wal beena magaalaa keessa waliin jirra. Ta'ee garuu yoo ati isaanii dubbate yoo isaan komatti nuti magaalaa isaa wajji jiru jecha akkuma beekamutti gaa ni qabsiisan adababtanaa mana sii fidan ni hidhamta ni Gaafiin ta'e maali gaafiin ta'e? Gaafii gaafadhu.
walumaa galatti bakka yoo akkas ta'es jechuun sagaleedhaaf mucootuun akka gaarii kan namuu qabaa. Feemasoonni amma warri isin as bira jirtanis haa ta'u namootan biraatiinis sheerii fi waan hunda goggootanii mucootanaaf sagalee ta'uu qabdanii. Mucoon tun akkuma beekamutti eega duuteerraa hanga amma sagaleenis yookaan immoo furmaatan harkanne mee isinummaanuu dura dhaabbadhaatii sanbooda wanti hundinuu kan wal komachuu dandeenyu warra Direedawaatti dhiisaa. Isinummaa warri sagalee gurguddoo qabdanii fi warri nu dura jirtan hundinuu sagalee nuuf ta'an sinin jaa galatooma. Thank you ayyaa bibi. Gaafii lamaan gaafatamteef hin deebisaa hannaa. Hojii muut godhan. Takkaffaa waa'ee gartee itti aanaa kaantiibaadhaa kareefoo oomeniin gaafatanii isin ibsa. Itti aanaa kaantibaa kun maqaan isaa eenyu Harbii Buu jaama. Sirri dhageeffadhu karaa biraan fiigini. Hoggaa dantaati haasa'uun gartee miti akka hoggaa arrabaatii fi hoggaa gizee taanii sanii mirqaana waa'ee dantaa keessaniiti. Arraba gizee taanii saniifuu namni akkasitti oowwaa ture. Taaptaaf godhaa sirriitti dhageeffadhaa isin hima. Namni kuni itti aanaa kaantibaati magaalaa san Kadiirootti aanee hogganaa jira. Qaamni inni bakka bu'ee magaalaa san hogganaa jiru isarraayi hidhatinsi isaa bakki inni irraa ajajamu mootummaa naannoo Somaaleetirraayi. Achirraa ajajama. Qaama magaalaa san gartee fudhachuu barbaaduus ta'ee kan achi keessa nama jisaa jiru keessaayis inni nama tokko. Yeroon turtii isaa aangoo qabachuudhaaf ji'a muraasa qofaa toofe. Ji'a muraasa qofa. Yoo xiqqaate ji'a torbaan qasuma qofaa toofe. Ammaa hogamaa gammii ajaa'ibaarra jiran. Mootummaan federaalaa eenyutu magaalaa san bulchuu qabaa qorachuu jira. Garuu carraan namni gartee ammaaf qophaa'aan isa. Kan magaalaa san qabachuu deemu. Namni kuni yoo tasa gartee aangoo tana akka qabatu taate namni arra gartee osoo aangoo guutuu hin qabne yakka gartee obboleetti irra raawwatame kanaan ka ammaatti akka inni san hin baane mataarra ta'aa jiru. Ka guyyaa san gartee waraana makalaakiyaa federaalaa dhaabsuu dadhabe. Ifii isaati jidduu sanii dhaabsise magaalaa san qabachuu deemu. Waraana makalaakiyaadhaaf gartee federaalii jidduu sanii dhaabsuu dadhabanii namni san dhaabsise. Dhageeffadhaa sirriitti nama sanii magaalaa qabachuu deemu. Baatii muraasa booda. Waan kan akkamitti dhoorkina waan jiru ammoo rakkoo jirtu tana saaxilu ol baanee barreeffamaan an karaa feesbuuk yaatiin barreessee dhaqaa dubbisaa laala. Isin galee magaalaa tanaaf eenyutu taha nama jiru mootummaan federaalaa miira hawaasaan laala. Yoo nuti rakkoo teenya ofirraa ol baasnee dubbanne hawaasni nama kana jaalatee jira mujaalatee hin jiru namni kun yoo aangoo qabate rakkoo akka muumaa rakkoo akka fura waan jiru miira hawaasaan laala mootummaan federaalaa. Yoo cal jette immoo cal jeessi biraa deema. Isin galu jiraami saniifuu ol baanee haqa magaalaa sanii murteeffachuu danda'uudha qabna. Cal jennee ganamuu nauma. Harargee fuudhaniiti gubbaa kaasee ilaa gadiitti dhalaa jalaa gubbatti isinii shuuman cal jettan. Dhiira guutuu holaasanii fitan cal jettan. Direedawaatti sarara gaafa dhufee gartee aangoo guutuu nama duraanuu ija baasaa jiruuf hoggaa kan namuu deemtu hacal jennu taate wantummaan cinqinuu takka illee hin jirtu. Jalaa gallee gartee deemnee raateenya godhu. Yoo ammoo dubbiin san boodoo kan dhukkubsiteettan taate isinii galee ammaan tanarraa eegalaatii dubbaddaa. Mootummaan federaalaa annama keessaa noqon nameeti jira. Mootummaa federaalaa keessaa ministeera keessaa nama harargee hin ta'in rakkoowwan harargee keessa dubbatamaa jirtu afaanuma keetiraa dhagayaa jirra ati isaa fiddaa. Wanti argaa jirru namuutuu faarsu jira bulchiinsa. Ati wanti ol guurutu maali? Gaafin jettu naa dhiyaattee turteen. Ragaa wajjin hoggatti himu namni sanarraa fudhate duraan anumaa'u akka biraan na fudhatee ture. Isinii galee wanti nuti dubbannu tun hanganta gatii qabdi. Arra mi'eessotti nama meeqaatu hidhame? Nama 4 moo 5tu hidhame. Eenyutu hidhee mootummaa naannoo Somaaleetii hidhe. Ilmaan Oromoo guureetiiti mootummaa naannoo Somaalee hidhatee jechuudha. Namni gaafatu hin jiru. Dheengadda gaafa Direedawaa keessatti gartee lolli ka'ee ilmaan Oromoo meeqa haqabee gartee mootummaa naannoo Somaaleetiif dabarsee kannee akka isaa waggaa 25 itti murteeffatu akka godhe mootummaa keenya. Hoggaa namni keenya gartee xiqqoo haqa isaatiin falmarjee lafaa ka'e haqabee namaa hidhu nuyi gaafa gartee namni keenya ajjeefame gaafa namni keenya hidhame mootummaa nu dubbatu hin qabnu. Azzeloo jiraattan dhageeffadhaa. Sinigalee dhimma aangoo teessanii tuytu ofiisaatiin tuytu dubbachaa jiru. Tajaajila isin hawaasaa kannitan hanqina jiru dubbachaa jirra jechuudha. Sinigalee takka tana gaafii murtigoota gaafata waa'ee abbootii gadaa san. Abbaa gadaa afran qallootiis ta'ee gartee abbaa malkaatiis haa ta'u abbaa gadaa humbannaa kan magaalaa san keessa jiruu fi abbaa gadaa gartee kan murawwaa kan magaalaa Direedawaa keessa jiru isaan sadanuu waan kana guyyaa takkatti mirga isaanii gaafachuu danda'an. Ugaasni isaa adeemgadda heeriisee dhagaa bu'uuraa magaalaa san keessatti kaa'ee achi jira. Maqaa isaa gartee daandii dheengaddatti moggaasanii maqaa isaatiin daandii moggaasanii fi isaa fi abbaan gadaa bakka takka jiran. Walgahii hunda bakka takka irra deemanii eebba godhu jiran. Akkami gaafachuu dhabe maaltu irraa bade yoo gaafate.
Farramee jira dhiiroo innis magaalaa san dabarsee jira abbaan gadaa. Tungaafii namatti ta'uu hin qabdu. Baatii takkaa fi guyyaa 40 bar namni bar nama ajjeesee bari osoo gartee namni sana hin awwaalamne himmatti ijaanii bar warri nama ajjeesee mana dhufee bar warri namni raadiyoo isaan irra jigaa bar dhufanii irra hin jiine isarra inni dhaqee hin gaafan. Walgahii mootummaan ammoo paartii yaamtu bakka hundatti dhaabbatee namni eebbaan banu isa abbaa gadaati. Irra sheer godhaaf dhageeffatu. Isni galee warri isaa gadiitiis akkasuma jiranii jechuudha. Gaafa namaaltu nama dhageema. Eenyu bakka nu bu'eetiiti. Andaanaan amma namaan gartee bulchiinsa magaalaa saniitiif jecha kanaan dura mee dhaabbadhaa bulchiinsa kun aariyaa haa dalagu jee dura dhaabbadhee wallabeen qaba. Garuu dubbiin deemtee numa warra silaa mootummaa isa deeggarree aangoo irratti isaan jabeessaa ture yoo numa kanaa diinoonfachuu irra geessa dubbiin. Isin galee innaa tanaa gaafii lamaan kaatee ammallee gaafii gabaabsaa gaafadhaa taaptaap godhaa mana kana. Carraa guddaadha harkattanarra hanqana gaafii wal gaafattanii dhimma keenya irraa jechuudha. Gisee ta'an gartee hawudduu isin garsiisee gartee taaptaap isin gooyisuuf ta'udduu lultee taaptaap isin gooyistu malee namni takka namni rakkoo teessaniif deeqa takka taa'ee isin dubbatu hin jiru. Afaan noogoo yoo sun dubbadhu taaptaap godha. Ittuu faayyee. Koppiling godha. Eenyu fudhaa carraa waa'ee kanarra dubbadhaa jira keenya justanii tattaa'ina laayivii tana tiktooka maqaa adda addaatiin gartee hoggansa mootummaa federaalaatu waan nuti asuu tana dhageeffata beekaa carraa keenya hoggaa harkanne kana firraa dubbachuu qabnaan kina jiru haa dhageewu namni hoggansi gartee ministeeronni gama olii jiru rakkoo gama ba'aa kanan beekan maaliif faarsee bulaan keenya makkaa madiinaatti godhee jira lafa namni keenya akkasitti irratti dhiiga ba'uu jiru san. Saniif rakkuma tanaa ofiirratti dhageen dhabanii jiranii rakkoo tanaa dhageessifnu bakka rakkoon jirtu gaafiinis haa ta'u yaadaanis haa ta'u haasaa ustanii tattaa'ina jiran carraa olii kannaa haa kaasnu. Qalbeessaa reefu maayikii banatee jiransaa yoo dubbatte carraa fudhadhu. Qalbeessaa yoo biran jiraanne immoo obsaa dhudiyaan. Assalamualaikum. Harka baas uummata na harku dadhabdanii bar. Waalaikum salam. Dhiifama ammaan si harkee si ol galche. Rakkoon qabu habibi galatooma carraa bal'aa akkanaa kanatti hawaasa wajjin marii bal'aa akkanaa godhuun waan takka kunu hedduu galatooma. Dhugaa keetii haalli bahaa Oromiyaa keessa jirtu yeroo ammaan tana haala ulfaataa fi haala jibbisiisaa fokkotaa dhugaatis akka nama takkaatti gara miidiyaatiin waywaachaa dubbachaa jirta laallee agarra. Garuu osoo agarruu callisuun kun hedduu fokkotaadha. Booda nu gaabbisiisa. Wareegama guddaan nu kabalchiisa. Haa ta'u haalli ammaan tana bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti deemamu jiru gaafa dura gabbaanee dubbanneen akka nama takkaatti aboomcha maraataadhaa ati maarreedhaa waan akkanaa kun hin jiru minaan jechuu turan. Garuu deemanii irra gahan. Gaafa micoon tun dura lubbuun bahu deemtu galgala silaa achirratti waraanni marsee fooqirra deemanii fiidiyoon waraabuu turan jettee obboleettii micoodhaa nu dubbachaa turte hoggaan gara miidiyaatiin dubbadde aboo wanni takka hin jiru naan jaan guyyaa kan fiidiyoo waraabamee micoon duutee fi haalli achi deemuu ture san fidee gisee maxxansuu achiin booda namoonni dhagaanii xiqqoo dammaquu eegalan gaafa kan ammoo bulchiinsi jidduu seeneeti waan kan itti gaafatamummaa fudhate lubbuu dabarteefis itti gaafatamummaa fudhannee hanga gumaan isii bahutti achumaanis deebi'ee warreen gartee lafti fuudhamtes warreen lafarraa buqqaanis qeetti deebisinaa jechuudha waa dagalee ture kantiibaan mataan isaa waan san hundammoo maal nu godhe ittiin nu sobee hawaasni qoygaa mucaan kun keenya nama nu keessaa dhalatee ammas nama lafa sanii dhalatee dabarsee alagaaf hin kennu lubbuu dabarteellee ni baasaa jenneeti irratti amannee dhiifne jechuudha. Osoo deemnu ji'a takka lama lakkoofsifna kun karaa sadii tarkaanfachuu jirra jechuudha. Amma wanti beekuu qabnu micoon tun nasiyaan erga duute ilmoo daa'imaa wajji duute daa'ima dhiiftee duute osoo gadda kana gubbaan jiru ammoo qeefii qabeenya isaaniirraa namoota hedduu buqqee san qofaa miti abbaan mana isii hanga guyyaa arraan tanaa akka hidhaa jirtu hawaasni keenya quba qaba gadda gubbaan gadda nam takka quba hin qabu jechuudha. Isiis dhabee ilmaanis wajji wal dhabee mana hidhaa keessattis dararamu jira jechuudha. Maaliif maqaa biraa balleessuudhaan isaas. Kana hundaafuu ammoo falli jiru maal yoo jenne dhugaa dubbachuudhaaf
warra biyya keessa jiruuf rakkisaadha malee warra biyya ambaa keessa jiruuf biyyoota adda addaa jiru mootummaa kana xiyyeeffannaa akka wanni kun harkatu godhuudhaaf karaan salphaadha. Pilaanni duraa tokko yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaadha xiyyeeffannaan isaa hidha haaromsaa irratti. Afaan Arabaatiin miidiyaaleen adda addaa gabaasaa jiru. Kana irratti xiyyeeffannaa kanaa jiru. Hawaasni keenya kan ijoolleen afaan Arabaa beekanis afaan Oromoo beekanis akkuma gaafa gabbaanii qabsoo fincila diddaa xumura gabrummaa gaggeessaa turanitti michootanaafis hawaasa isii fakkaatu akkasiisaniif illee sagalee ta'uu qaban jechuudha afaan hundaan. Bulchiinsi Dirree Dhawaadhaa arraa miti baruu miti waan kaloota waan arra ta'u jiruuf itti gaafatamummaas fudhachuu hin danda'u fudhachaatillee hin jiru. Ni agarra wantoota hedduu kan warqaa bahee kan gartee nu fakkaatee nu nyaatee nu liqimsee amma fa'aa ni jirtu. Waan kana ta'eef hawaasni keenya dammaqee waan kanarratti michootanaaf jiddugala qabsoo godhatee waan kana akka haqni michootu tanaabu abbaan mana isii kan hidhaa jiru gadda lama keessummeessaa jiru san gadda san keessa akka bihee sabatu taasisu hawaasni keenya yeroon isaa amma keessattuu hawaasni biyya adda addaa keessa jirus ijoolleen biyya keessa jirtus keessattuu ijoolleen famasaa tan magaalaa Dirree Dhawaa jedhamtu baagiraawundii fi waan akkanaa jaanii haasa'uun kun ani waan akkana takka nama jibbisiisu waa dubbachuudha. Haqni yeroo hundaa'u si haasa malee si kuffisu. Garuu yooti nama fuula lamaa taatee akkasuma kuftaa jechuudha. Bakka dhaabbattu boru fuula namaa san dhaabbachuu salphisiisa. Warri har'aan tana micootanaaf magaalaa san keessa dhaabbatanii takkaan isaanii annin beeka. Warran gartee famasan hoggaanan fiidiyoo micoo gandaabdii boruu waan akkanaa deemu jiru jee fiidiyoo asirratti gisee nam fiidiyoo san gadhiisee obsaa wanni kun kamitee namoota gartee dhufanii waan san akkaan fiidiyoo san maxxansu san kaasisuuf dhiibbaan irra taasisan hedduu jiru. Namoonni san hundinuu garuu har'a sadarkaa itti gaabban keessa akka jiran abdiin qaba. Ifiifuu akka namoota xawalwaallee ta'anii namoota san jala fiigaa turanii har'a immoo darbamanii ifiifuu peenchi ta'anii akka taphataa eeggataa kubbaa miilaatti ta'anii waan faayidaa silaa harkatan san dhabanitti ta'u jiran hedduu jira jechuudha. Kanuma fakkeenya isiniif haa ta'u warreen sooshaal miidiyaa hawaasa bira beekamtii qabdan ijoolleen biyya keessa jirtan wantoota godhamuu qabu hawaasaaf sagalee yoo ta'uu hin qabne wantummaan beekamtiin isin hawaasa bira barbaaddan maali? Hawaasa bira beekamtan hawaasa irraa beekamtan hawaasaa beekamtan beekamtii hawaasaa isinii kan hawaasa tajaajila rakkoos waan hunda keessatti hawaasa cinaa dhaabbachuu qaban yoo hin dhaabbanne isaanis baruu itti gaabbaniin ja'a. Hawaasni keenya immoo sagalee micootanaaf ta'uu qabanii micootana qofa osoo hin taane abbaa mana isii kan isiis dhabee ilmaanis dhabee mana hidhaa keessa jiru saniif illee akka quma qabaatan hawaasni keenya akka dhagaan kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa micootanaaf dhiiga siinii baafnaa lafa irraa buqqaan sanitti ni deebisne jaanii waadee nu garee nu turasan akka hin dandeenyan dhibbaan dhibbatti hujiraan nu gorsanii jiranii galatooma hawaasni keenya kana beekuu qabdanii afaanota hundaan micootanaaf wanti ta'uu qabdi sagalee ta'uu qabnaan ja'a. Galatooma. Mee diinaawal reefu na gabbuustane osoo yaadan kannatini rakkoon. Buusne sin buusu. Namni tokko sin buusu. Manni maaf nama gad darbee anaa toltu jechaase hoo. Namni takka buusu. Yaaduma xiqqaa gabaabaa tokkoon dubbadhee gabbu'a. Maal seetan sossobaan garaan fayyistuu afuuffaan madaandistu jaan beeyta. Har'a Oromootu Itoophiyaa bulchu jira jettee addunyaalleen. Garuu Oromoon ammallee booyaa jira. Maali rakkoon hundee tanaa yoo jenne nama dhibaa jechuudha. Zamana yeroo federaala keessarraa dhugaa yoo dubbanne federaala makalaakiyaan ajajaa poolisiirraan maali ministeera jinnii maaliirraan zamana Oromoo guute jaan ijoolleen dheengadda dhiiga isii ganneeyxee dhuga dubbanna jara keenya dhugaa yoo walitti himne firmaan hin baddu. Ani akka kiyyatti paartii waa'ee siyaasaarraa eegaan bahe tureetiin jira. Garuu dhugaa liyaariitii lafa jirtu yoo dubbanne yeroo Oromootu Itoophiyaa tana bulchu jira ja'an keessatti Oromoon lammaffaa deebi'ee salphachuu jechuun yaani dhiigni ijoolleen ganneeyxe san jaruma sana raat kiiloo kaan kaanii kaan adaamaa kaanii kaan aangorra shuumuudhaa fi Oromoon dhiiga san ganneeyxee ijoollee qaxalee san dhabde waggaa jaaguutuu. Nama kuma jaha itti dhabde kanumaafi bu'aan Oromoon itti dhumte kanumaaf yoo dhugaa dubban jara keenya bara Itoophiyaa akkuma Tigreen rasaasaan madfii dhawaa Itoophiyaa seentetti Oromoonis bar harka duwwaa rasaasa dura dhaabbattee akka Filisxiin Israa'el dura dhaabbattutti wayyaanee dura dhaabbattee aangoo
mata Oromoo ifinjee wanni keessa guute 4 kiiloo fi maarree kiiloo keessa guute kana dhiiga ijoolleetiin achi seene gubbaa hanga jalaatitti amma waa biraa keessan galaa Somaaleen yeroo sanitti dhagaa tokkon darbin ta deeggarsa Oromoo bira dhaabbattin wayyaanee jaalanu jibbitu Oromoo cabse qeeroo Oromooti cabse deebitee Oromoon boochi deebitee Oromoon duuti. Hai sanuu biyyuma isii irratti kana oguu jennu maali bu'aan kaleessa wareegama kafalaniif san hin jiru jechuudha. Zeeroodha jechuudha. Sirnuma duriitu deebi'ee maqaa jijjiirrate kalaas malirraa diddibaa goon. Yoo dhugaadhaan jijjiiramni ni jirate yoo dhugaadhaan Oromoodha nuun jaanimi baalagizeedha. Okay baalagizee eega taane baalagizee san arkinee baalagizee san ka maqaatti fuune san baalagizummaa san arkinee hin arkin. Oromoon kaleessas boo'u jira arraas boo'u jira daangaan Oromoo kaleessa cabaa jira arras cabu jira maali bu'aan Oromoodhaa dababbaleen maali bu'aan kee bu'aan kaleessa itti eenyutu modereetara qaba murtii modereetara namalee nama hundarraa guuri cufa siirraa guuri. Nama hedduu qabaa. Warri mootii daraa nama darbitanii murtii fi nama walirra laachisina seera manaa eega. Tole hedduu. Ana malee nama hundarraa guuri. Ayyee dhiifama isinirraa hin gabaabsaa obboleen kiyya walumaa galatti akkuma diinaa ol dubbachuu jirutti dubbiin guddattee farratti isin fe'an dubbanni amma dura waggaa 50 dubbachaa jirra nurraa dhumattee arra barana nurraa dhumte jennee abdannee turre wanni dhumelleen hin jiru haa ta'u immoo ammallee intala Oromootu ilmaan lakkuu garaa qabu wajjin goota garaa qabdu waliin fagoon deemnu bakka federaalli jirutti bakka bulchiinsi jirutti bakka ajajaan poolisii dirree dhawaa jirutti akkaan dhageettan ijaanillee agaruu baadha. Salphattee Oromoon intaltisa wareegamti. Har'a ilaa haga ammaatitti haasawa malee wanni takka qabatamaan talafa jirtu hin jirtu. Kanaaf ani akka kiyyatti yaa qeeroo Oromoo yaa keessattuu ijoollee Harargee amma dhugaa yoo dubbanne dubbiin gama bahaa kana jirti malee ummanni haga tokko if kabachiisee jira. Lafaa ol ka'ii bututtuun singeenye akka haaraa simboochisin amata gadaa booyaa hin ooliniiti. Ijoolleen dirree dhawaa tafeemasa ifin jettaniis agarteemi yoo dhugaadhaan Oromummaa qabaatan yoo dhugaadhaan akka hawaasaaf hojjenna jettan feemasummaan keessan yoo saba kanaaf hin taane wanni walii qabnu jiru fooloo isaanii jalaa deeffadha antaniin isin hin jiru kanarraa kaaf bulchiinsi dirree dhawaa yoonii fi ummata